mana barumsaa tokkotti akka barannuun barbaada. Addaan ijoollee tanaan addaan bu'uun barbaadan walumaa galatti. Mee Khalid ummaan tante maal siin jetteeti kanaati qalbiin kan kee amma nakeenyaaf namni guddaan waan namni guddaan godhuu hin dandeenye goote beekee sagalee hedduu wata wallaahi maal akka ta'e hin beekne ganna dhaga'u jirtu. Oye makiiriya koy ijoollee wayii barnoota bee kararra deemaa dhaadhumanii koy karraa yaani obsitti koshaallah. Hayyee waa'ee isaa isin ibsaa gaayis namni Khalid hin beekne hin jirtani miidiyaa kanarratti wanti Khalid hedduu hafarfamaa ture yoo beektani Khalid jechuun jecha haadhaa qaalii haadhaa waan haati jetteen waadaa haati isa galchiteen waadaa san galmaan ga'uuf nama haati isaa irraa duutee reefka haadha isaa mana kaa'ee kara mana barumsaa deemee jedhamee haasawamaa ture isarraa dhageenyamee waan san kan nuti nama birarraa dhaga'u turre amma jecha isaa waan inni akkamitti miira akkasitti dhaga'amu keessatti akkamitti fatanaa fattana dhufuu danda'ee maaltu itti dhaga'ame waan san isarraa dhageenya qoyxiqshoo wacuu namaa wacuu jira waan ta'eef obsaayaa fiti jettanii itti jira obsaayee xiqqoo. Hayyee tiyaasa bakka. Dabaree wajjini. Hayyee Khalid akkuma miidiyaa irraa dhageenyatti haadha kan kee dursa rabbi rahmataa godhutti siifillee jajjabina hawwina haati kan ta'e jechuun haadha keenya mee akkamitti haadha kan kee qaalii haadha keetii dhaga'uudhaaf haati kan ta'e yaaduu namatti ulfaatatti galee haadha kan ta'e keessee qormaata dhayxee deebuun akka himiisitti hin ulfaanne akkamitti dandeessee haati kan ta'e gaafa dhukkubsattu maal siin jetteeti dila kana haati reefka mana dhiistee deemtee fattanamtee dhufuu dandeessee. Ani kan reefka si dhiisee mana barumsaa dhaqee akka itti osoo lubbuun jirtu osoo hin du'in dura jechuudha. Wanni feeta rakkoon feetallee yoo si mudatte barumsa kana akka hin dhiifneetteeti waadaa naasente. Anis waadaa siin diigu jeetin akkasitti reefkasii mana dhiisee deemee qormaata duraa qoromee deebi'e. Kan lammadaatillee ni deemtee jaan akka dhageenyetti. Kan lammadaatis deemeetin jira osoo qormaanni lammaffaa hin eegalin duraan qabri isii dhaqee isillee awwaalladhee akkasitti deebi'ee qormaata isa lammaffaa san qora. Okay, abbaan kan kee waan kana gisee dhaga'u siin bilbilee abbaan kan kee kan bultii biraa ijaarratee bika biraa jiru. Amma erga haati keessanii jirtee hireen ijoollee lameen tanaa si harka jirti waan ta'eef siif hin bilbilee. Naan bilbilee hawwaata akkas hin jenneen ergasi yeroo osoo isheen hin du'in dura itti dawwalaa turre akkana dhukkubu jiraate hootu ennee kadhannee turre. Ana qofaa miti hawaasa hundaatu itti bilbilee osoo isiin towwaata kan ta'in dafee hootu jaaniini. Inni gaafas illee hin dhufne ergasi anis ittis hin dawwalle waan akkas hin jenne. Wallahi hedduu garaa nama nyaata abshir shee wanti sirra ga'e waan xiqqaa miti rabbi imaanaaf sabrii siif haa kennu amma hireen wanti hundaa'u ijoolleen xixiqqoo tanallee siituu guddisaa waa hedduutu sirratti masruufummaa hedduu qabdaa jechuun amma hawaasni kun manatti jiraattanuu ni qabdanii. Manatti jiraannu mana qorqorroo tokko qabna. Xiqqaatullee sanuma keessa jiraanna ammaaf yeroodha jechuudha. Amma eessa jirta galii namni biraa isinii galchu ni jira. Haboo eessuma kuni tirfiidha garuu namni isaan warri isin gargaaru ni jira. Akkasuma immoo amma bikkatan jirta eessa jirta amma magaalaa kamitti argamtaati? Ana amma laga Xaafoon jira shaggaree eekkaa Xaafoo. Achi jiraatan achitti hawmaan ta'e shaqaxa xiqqaa qaba hojjetaa isin guddisu turte. Achitti. Ummaan kan kee haalaan dhukkubsattee ture? Haalaan dhukkubsattee turte. Waggaa hedduu dhukkubsattee jira moo dingata ta'e wanti kun dingata dhukkubaduma dingata isii qabeedha. Rabbi rahmataa godhuufi. Lakkee. Ture. Irra ture dhukkubnillee baatii 4. Xiqqaan eenyu maqaan? Haloo
Eenyu maqaan isaa xiqqaanoo? Roobsa jaanin. Kattiyaanoo? Maqaan isaa roobsanee katti jaamamu garuu noobeeli. Kattiyaanoo xiqqaan? Xiqqaan kanumaa itti aanaan kayyaa muraad jaanin muraad. Okay, nam lama isin nam sadii. Okay, ijoolleen xixiqqishoontu mana barumsaa ni baratti? Kuni keeji lama faada barata. Kaan ammoo kutaa afur barata. Amma erga haati kan kee duraan haala keessantu sin jiraachisaa jira. Erga haati kan kee amrii taate booda kana booda galii biraa galii takka illee hin qabdanii jechuudha. Amma barnoota illee namni isin barsiisuu danda'u kan waadaa isinii seenee abbootiin qabeenyaa isin dubbisanii jiranii. Injira. Huh? Injira. Okay, amma hojii kana booda si hojjate ijoollee tana barsiisaa jechuudha. Namni biraa silaa namni haboon eessumni waan kan inni goona kasiin jeeliin just hireen ijoollee tanaa si harkaa fi si harka qofa jirti jechuudha miti. Bexaam yasaዝናል ጋይስ እኮ ቤተኒtti hundi keessanuu kaalidii namni beene hin jirtanii gaaffii ittiin baay'atanii guys gaaffii isa gaafachuudhaan inni akka gargaaramuun godhaa jira baay'isawee sinigalee amma namni na gargaaru hin jiru ijoollee kana ka guddistu siijee yoo naan hin gaafanne akkamitti gargaaramaree mucaan kun dhanii kun soo andaandee koo gaaffii namni barsiisu hin jiru kana booda ijoolleen tuni barumsa ni dhaabdi jechuu amma barumsa hin dhaabdi because haati shaqaxa xiqqaa gurgurtee isaan jiraachisu waan turteef haati waan hin jirreef abbaan osoo haati dhukkubsatteetutu dawwalanii gaafatu kootu dhukkubsattee birnu bira dhaabbadhu yennaan didee ijoollee tana har'a namni gargaaru hin jiru jechuudha. Ijoolleen tuni mucaa kana harka jirti. Ofiifis baratee ijoollee tanas barsiisuu danda'u qabaa jechuudha akkas. So halaaftummaa hedduu itti gaafatamummaa hedduu mucaa kanarra jira jechuudha. As biratti gaafa gaafannu hammeenyaa fi miti gaafa gaafannu akka inni gargaaramuufi sinigalee miti. Kanaafuu amma wanti godhuu qabnu EBS irratti akka dhiyaatu godhuu qabnaa jechuudha. Sinigalee baankii amma maqaa keetiin maaliif baankiin hin banamini saaliit? Maal jette? Akkaawuntii maqaa keetiin maaliif hin banatin? Umrii kiyyaatu hin geenye jaaniiti na didan dhuunfaatti na barsu. Amma akkaawuntiin yaa gaayis maaltu jira ni beektan an yaada mataa kiyyaati isinis yaada kannachuu dandeessi qabdanii akkaawuntiin akka maakiitti maqaa isaatiin banatee ummanni hedduun because anamma yoon doraala kuma isa gargaaru barbaade akkaawuntii namarratti waan yaadeen kan waanuma xiqqaan kan because isa bira gaafin ga'uu rabbiitu beeka waan ta'eef akkaawuntii maqaa isaatiin banamee maaliif umrii isaa xiqqaa haa ta'uuf gaafa tokko hin fayyadaaf jechuu sirgalee amma wantiyyaan fudhan wantiyyaan gaafa gargaaramuu turte sanii umriin isii 18 turre jechuun maallaqa baasachuu hin dandeessu turre. Sinigalee garuu maqaa isiitiin gargaaramuu turre. Because maaliifi gaafa guddattee gaafa umriin isii ga'e waan barbaaddetti godhachuu dandeessi. Akkaawuntii isarratti maalleeni gargaarame kun yaada maakiiti. Akkaawuntii isarratti maalleeni gargaaramee fi abbootiin qabeenyaa immoo waan amma isatti gadhaabuu danda'an. Waan waggaa takka barumsas haa ta'u waan takkas haa ta'u namni ispoonsara ta'uu qabaaf. Okay? Manni barumsaa ijoollee tana maallaqa tokko malee barsiisuu danda'uu qaba. Abbootiin qabeenyaa waan isaan itti dhaabbatan, waan isaan itti jiraatan, ispoonsara tahanii fi maalleen immoo gaafa inni guddate hojii barbaade banatee ijoollee tana guddisaa jechuudha. Namni har'a si gargaare boorsi gargaara jechuudha miti. Namni maqaa namaatiin gargaaramu caala maqaa ofiitiin yoo gargaarame maalleen guddaan wanti guddaan inni booru itti hojjetuu danda'u bu'uu danda'a fi jechuudha. Isin galee miti. So kana akka sirraa goorame. Akkam jettanii yaada kanarratti gaa'is. Haasa'u jiranatti fakkaata kaaleeji.
wallahi sabaaf sablammiit isa gargaaraa jira waan ta'eef waan namarratti namni waan guddaan gargaaru yoo kan kuma yaade dhibba shan ja'a akkana godhee gargaara jechuudha. So waan guddaan irraa maqaan isaa egaa akkatti beekameefu namni seenuu barbaadan kottaa isin seensaa rakkoon qabu yaada keessanis ni fudhannaa yaada uummataa sokkee kottaa warri seenuu barbaadan illee seenuu dandeessan gaa'isaa seenuu dandeessan kophaa namaa haasa'uu barbaadu miti ani yaada keessan illee fudhannaa kottaa seenaa. Maakii akkam nagaa jettanii bargaa isa argitanii miree amma waan ta'uu qaburraa eegaree mucaa kanaa eegaree uummataati isin galee wanti mucaa kanaa akka uummata tokkotti dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya mucaa kana dhaabuun dirqama keenya waan isaaf booru isaaf ta'u irratti hojjetuun jechuudha. Ashi yaa dubbadhu. Maakishaa akkam Nagaa. yeroo dheeraa booda wal agarre nagaa jirtaami. Nagaan jira alhamdulillah. Egaa dubbii ijoo haasa'atta amma karaa baankiititti jechuun amma haala Itoophiyaa irra jiru hin beeku garuu ani maqaa isaatiin banamuu hin danda'u yoo amma ganzaba illee sochoosuu hin dandeenye. Hin danda'a malee. Oduu akkasi banatee maqaa isaatiin isa gargaaree gaariidha. Birri amma tiktaakii kanarratti miidiyaa kanarratti waan baay'ee argamaara. Namoonni direct isa bira ga'uu dhabuu danda'a yooma karaa namaatiin ta'e. Tiktookii mataa ofii banatee akkaawuntii baankiilee kan mataa ofii kana banatee asirra fidee guyyaatti goonee karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin illee isa gargaaree ittaansinii dammoo akkamiin gara OBN namoota bira ga'uu akka ni danda'u oduu karaa kana hunda goonee fi yaada jedhuun qaban. No, EBS TV irratti dhiyaatu qaba. Maaliif jennaan achirratti ispoonsaroota hedduu warroota abbootii qabeenyaan hedduun isa kana gadhaabuu danda'u meeqaatu jira jechuudha. Dhaloota meeqachi gubbarratti nama hedduu achirra waan ta'eef dhimmi isaa kun dhimma akka Itoophiyaatti qabamee jiru waan ta'eef uummanni baay'een sabaa sablammiin baay'een istiin Oromoo caala sabaa sablammii biraatu irraa dubbatu jira. Achirratti dhiyaatu qaba. Mubaarak kootu seeni Kaalid Finnee kootu seeni achirratti akka dhiyaatu godhuu qabna. Senegal gaddeebisuu hin qabnu. Vaalii inni amma qabu kana bika guddatti akka gargaaramu akka abbootiin qabeenyaa isa gargaartu godhuu danda'u qabna. Ani kana yaadni kiyya Senegaleemi. Abduu Seen dubbadhu. Maal inni duraani umuriin hin keenya jedhaniillee yoo didan amma erga baay'ee mucaa hammaddaa tiktookiin irra cufa hammaddaa ishee dhiifama waliin akka yaadni keenya nu harkaa damuran. Maki maali beeta duraan dhuguma otoo inni vaayiraal hin bahini umuriin hin keenya ni diduu ni danda'u warri baankiillee amma garuu erga vaayiraal bahee dhimmi isaa waahii ummanni guutuun irraa dubbataa jiraate banuuf ni danda'u akkaawuntii maaliif sagalee dhuma ummataa dhagahanillee dirqama banuu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamuu qaba akka yaada kiyyaatti maqaa isaa qofaan illee utuu hin taane ijoolleen kun illee warri xixiqqaan sichi guddachuuf deemu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin baname Oromoon guutuun sabni Itoophiyaa guutuun achirratti haa gargaaru maqaa Kaalidiin qofaa banamu jechuudha kunis akka yaada kiyyaatti tanii miti obboleewwan sadan kanaan maqaan banamee fi namni hundinuu onnee guutuudhaan gargaara akka yaada kiyyaatti gaafas yookaan nama irratti ta'e kumatiif jetteeyyuu namni yoo sila 1,000 500 wanatti haa bahuu wayii godha malee onnee irraa ijoollee bira gahaa ijoolleen kun irraa fayyadamtee ofis erga dhaabbattee barumsa si haa barattu jedheen godhu har'uma natti haa bahuudhaa bakka hanga danda'e yoo qaqqabees yoo dhiises jedheetuma godha. Amma warri itti dhiyoo jiran kun namoonni ijoollee kana gargaaranii amma baankii keessanii ammuma bananii fi warri baankii keessa amma nama 5,000 kana 4,000 kana keessa warri ijoollee kana gargaaruu danda'u as jala jiraachuu danda'u kan nu dhaggeeffataadhaan danuu jiraachuu danda'u Itoophiyaa keessa warra baankii keessa hojjetu ta'uu danda'a. Dhimmuma namummaa qofaaf waa'ee umurii waa'ee ijoollee umuriin jiraan geenye waan argatu hin taane dirqama ijoollee dirqama namummaatiif jecha ammuma akka sirreeffamuuf yoo as jala jiraattan Itoophiyaa keessa warri jirtan warri ijoollee kana gargaartanii amma akkaawuntii banuu fi dandeessan kottaa ol seenaatii haala akkamitti akka godhamuu qabu haala kamiin asuma irratti yoo amma banamee fi dhufe namni baay'een illee
waan danda'u gochuuf danda'a. Akkaawuntii illee yoo banatan kaalidamma akkaawuntii mataa isaa dhuunfaatti banachuu qabu yoo bilbila qabaate. Khalid maal gootanii beektaa? EBS TV ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ jettee viidiyoo hojjechuu danda'u qabda shi. Dhimma kan kee achirratti because ati gisee akkas jettee namni hedduun garaa siif laafee waan jiruuf wanti haadhaa nama hedduu burjaajeessaa waan jiruuf jechuun bitoo nutti dhagaamee jira. Achirratti wallahi achirratti yoo bee ana akka maakiitti waan biratti ilaana waan gaariitu harkata jechuudha yoo bee. Tokkoffaa maaltu jira maqaa keessaniin maqaa ijoollee sadiitiin obboleeyyan keetii waliin akkaawuntii banaddaa. Warri akkaawuntii umrii 18 malee baasuu hin danda'u yoo haja'anti akkuma Abduseen jetti rakkoon isaa kun laallamee wanti inni keessa jiru laallamee akka maallaqa san sossoosuu danda'u godhuu danda'an si galee. Because ijoollee tana fa guddisuu jiru isaa hireen ijoollee tanaa isa harkatti buutee waan jirtuuf sanirra dhaabbatanii akka maallaqa kana sossoosuu danda'ullee godhuu danda'aniif jechuu haala uummata alaalanii jechuudha. Kanaafuu maal jettamee kaalitati nuti akkana yaadaa jirra akka sabatti maqaan akkaawuntii ijoollee obboleessa keessa obboleeyyan keetii hojii akka banamuuf maal jettaa irratti mee kaasi nuti. Dursee mucaa kana gargaaruudhaaf bakka kana dhufuu keessanii fi barbaaddanillee mucaa kana isa achirratti dhiyeessuu yaaluu keetiif galatoomeen siin jechuu barbaada. Waa'ee akkaawuntii immoo ilaalchisee egaa haati isaallee hedduu dhukkubsattee turtee hanqa kana muluu jechuudha. Maanguddoo biyya hawaasa biyya kanaatu gargaaruuf jira. Bukkee dhaabbachuu jira. Osoo isaan hin jirre rakkoon jirtu guddoo ture jechuudha. Hawaasni biyya kanaallee hedduu takka galata guddaa qaban ijoollee kana biraa. Kanaaf waa'ee akkaawuntii illee koreen ijaaramee ustaazaa fi ustaazni ni jira imaama masgiidaa jechuudha. Jaarsoliin biyyaallee jechuudha. Walii galaniiti koreen ijaaramtee koreen namni 5 akkaawuntiin sun banamee jechuudha. Umuriin ta'e waggaa 18 gadi waan ta'eef akkaawuntiin dhuunfaatti sii banamuu hin danda'amu jechuudhaan sababa kanarraan kan ka'e akkaawuntiin sun banameef.